feesbuukiin warroonni na hordoftan akkasuma gara YouTube chaanaliitiin kallattii adda addaatiin namoonni YouTube chaanalii qabda kan jettan linkiin gubbaa jira. Walumaa galatti sagantaa kiyya warroonni gara ergan TikTokitti dhufee yaada adda addaa na kennuudhaan viijina kiyya irratti mul'ata kiyya irratti na bira dhaabbachaa jirtan duraan dursee galatoomaa isin jechuun barbaada. Itti aansuudhaan waa'ee keessaa guyyoota lamaan darban keessatti dhimma sagantaa dorgaa dorgee akkasuma immoo waa'ee gargaarsaa barattoota 10,000 dhaabbanni Soofmar Relief Development Organization qabatee dhufaa jiru irratti namoonni adda addaa gaafii kaastanii turtanii. Dhaabbanni kun dhaabbata miti mootummaa yookaan immoo dhaabbata non-governmental organization ta'eetiin jechaadha. Bara 2015 irraa yoo dogoggoruun baadhee bu'uureffameetiin hojiilee gurguddoo dalagaa ture keessaa dhaabbata tokkodha. Qabxiileen kiyya waa kanarratti bu'uureffatee jechuun barbaadeeti waa'ee dhaabbata Soofmar akkasuma immoo waa'ee dorgommii dorgaa dorgee irratti gaafilee adda addaa akka gaafachaa turtan dhaabbachuudhaan yaadota tokko isinii kennuun barbaada jechaadha. Walumaa galatti dorgommiin dorgaa dorgee kun maaliif barbaachises kan jedhanis jiranii irra caalan immoo akkamitti enjoy gochuu dandeenya gara itti makamnee barumsa furannee erga jenneen booda dorgommii kanatti baana kan jedhus gaafiin ture jira. Walumaa galatti kaayoon akeekaaf dorgommii kanaa jechaadha irra hedduun isaa dhimma yeroo ammaa kana gara sooshaal miidiyaatiin aadaan duudhaan seenaa hawaasa keenya irratti namoonni adda addaa komii kaasaa turan jechaadha. Haaluma kanaan immoo namoonni hedduun biyyoota adda addaa keessaa ilmaan keenya yeroo ammaa kana gara TikTokitti dhufanii moobaayila nu harkaa fuudhanii ilaalaa jiranii. Yeroo moobaayila nu harkaa fuudhanii ilaalan immoo wanti isaan argaa jiranii wanta aadaa keenya cabsee, wanta safuu keenya cabsee. Kanaaf haga danda'ameen wanti gaariin osoo irratti hojjetame gaariidha kan jedhu namoonni hedduu yaada dabarsan jecha. Kanarra dhaabbachuudhaan dhuguma dubbachuudhaaf dorgaa dorgeen qophaa'uudhaaf haalli tokko ulfaataa ta'ullee sagantaa dorgaa dorgee qopheessuun ni barbaachisa kan jedhu sammuu kiyyatti simee hiriyoota kiyyatti simee jechaadha. Sagantaa kanatti seenee jechaadha. Dhaabbanni yeroo ammaa kanatti keessaayyuu dorgaa dorgeen kuni sadarkaa gulantaalee gargaraatti ramadamee jira. Gulantaa Aattu jira, gulantaa Baattu jira, gulantaa Caattu jira jechaadha. Gulantaan kuni leevilii isa jedhamu jechaadha. Namoonni hedduun leevilii aan beekan leevil 1, leevil 2, leevil 3 jechaadha. Kanaaf gulantaan tokkoffaan maalidha? Gulantaan lammaffaan hoo maali? Gulantaan sadaffaa hoo maali? Akkasuma level 1 fi level 2 level 3 kan jedhamu ramaddiin kun yookaan immoo gulantaaleen kun maali kan jedhu gaafachuun keessa waan hin oollee fi gulantaan tokkoffaa keessatti ijoollee keenya biyyoota Arabaa keessa jiran hedduu isaanii kan of jalatti hammatu jechaadha. Sababbiin kunis isaan carraa ittiin barumsa hordofanii yookaan immoo kitaabota adda addaa dubbisanillee hedduu waan hin qabnee fi gulantaa kana keessatti gaafiin bahu gaafii jiddugaleessummaadhaan akkanumatti gareelee adda addaa keessatti kan hubatan akkasuma sooshaal miidiyaa irraa rogeeyyii adda addaa irraa akkasumas immoo bakka jiranitti maatii irraa waan adda addaatiin waan baratan jeneraal question jechaadha. Gaafii waliigalaati jechaadha. Gaafii hedduu cimaa hin taane isaanuma sammuun isaanii akka itti boqatuu fi sagantaa jira jedhameeti sammuun isaanii ammumarraa akka reedii ta'eetiin kitaabota adda addaa dubbisan nama adda addaa irraa waa'ee seenaa akka isaan qayyabatan kan godhu jechaadha. Gulantaan kun gulantaa ramaddiin A keessatti jechaadha yookaan immoo leevil 1 keessatti gulantaa leevilii isaa eeggatee hedduu barumsaan yookaan immoo walitti xiyyeeffatee miti yookaan kana jedhu seenaa jira. Fakkeenyaaf qabeenya Oromiyaan qabdu jira, Leecaloon jira, gootota Oromoo jira, akkasuma immoo qabsaa'ota gameeyyii Oromoon qabdu jira, qabeenya Oromiyaan qabdu jira, bineensa irraa jira, laga irraa jira, gaarreen irraa jira. Waa'ee kanniini barumsa irratti illee barannu garuu ammootu seenaa qabeenya kennaa waan taateef ni beeyna gulantaa kana keessatti ramadama jechaadha. Akkasuma immoo gulantaan baanis xiqqoosi namoota gameeyyii argitee biyyootuma adda addaa kana keessa biyyoota dimokiraasii jiranis ofitti hammate jechaadha. Dhiiras ta'ee shamarran jechaadha. Namoota yaadaan haga tokko barumsaanis sadarkaa gaariirra jiran yaada jechaadha. Leevil 2 jechaadha yookaan immoo gulantaan baan jechaadha. Gulantaan sadaffaan immoo maal jettaniitiin gaafachuu dandeessanii gulantaan sadaffaa yookaan level 3 walumaa galatti biyya keessaa fi biyya alaatiis ni hirmaachisa jechaadha. Barattoonni biyya keessaa gaafii ka gaafataa turtan keessaa guyyaa ilgaddaa nuti barattoonni biyya jirra. Sagantaan kun qophaa'uun nutti tolee jira. Sagantaa kanarratti ammoo soqooda furannee nutti tola kan jedhan kan kolleejii irraa jedhan jiranii, kan kutaa 12 irraa jedhan jiranii, kan kutaa 10 irraa jedhan ni jiran jechaadha. Fakkeenyaaf abbaa booraa shawarraa akkasuma immoo Kadir Oromiyaa irraa maqaa isaanii nama hedduu yaadadhu guyyaa ilgaddaa dhuftanii yaada dabarfachaa turtan jechaadha. Kanaaf sagantaan sun sagantaa universal jechaadha. Hundumaa kan of jalatti hammate jechaadha. Garuu ammootu harka barumsa keessallee kakaawwate jechaadha.
barumsa keessa ji'oogiraafiin jiraachuun mala gaafileen ji'oogiraafii wal qabatan fakkeenyaaf waa'ee gaarreen addunyaa kanaa, waa'ee laggeen gurguddaa addunyaa kanaa, akkasuma immoo paarkiilee beekamoo addunyaa kanaa wanti kun ji'oogiraafii keessatti waan jiruu fi naashinaal ji'oogiraafiin kun immoo barnootaan hedduun isaa wal qabata waan taateef namoota guutuu of jala qabatechaadha. Namoota bakka kanatti immoo bakka baay'ee ulfaataadha. Ramaddii leebil 3 kun ni tura ammatti hin jalqabu jechaadha. Maaliif hayyoota hedduu barbaachisaa akkasuma immoo sagantaa kana qopheessuudhaaf konfidensii wantoota nama barbaachisu jira jechaadha. Kan jalqabaa kana xumurre erga jenneen garasitti darbina. Kanan jechuun barbaada ammatti immoo akkamitti gareetti injooyyeena kan jedhuuf namoonni hedduun lakkoofsa kana ergitan lakkoofsi keessan WhatsApp kan qabne jira. WhatsApp kan qabne kan Telegram qabu jira. Ka Telegram qabu WhatsApp kan qabne jira jechaadha. Akkasitti lakkoofsi keessan confused qaba waan taateef walumaa galatti detail information kiyya as screen irra akkuma isin kaa'e kanatti WhatsApp daanis Telegram daanis lakkoofsi kiyya kanuma waan taateef dhimma seenaa keenyaati dhimma walooma keenyaati keessatti wal baranne wal barsiifna gaafileen kan immoo gaafilee maatiin kennallee yoo biyya ta'anii tarii TikTokii kan fayyadaman taate tarii biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Eeshiyaa, Afrikaa keessa ta'aniitiin yoo kan TikTokii ilaalan taate gaafii sanii kan itti gammadan malee kan ittiin qaaffanne waan taateef warroonni immoo sagantaa sanarratti hirmaatan waan amantaa keessan tuquu miti, waan eenyummaa keessan tuquu miti, waan eenyummaa keenyaaf amantaa kennallee kabachiisu waan taateef warroonni irratti hirmaatan ammumarraa googila keessa seentanii waa'ee seenaa Oromoo beekuu qabdan, qabeenya Oromoo beekuu qabna. Walumaa galatti gaafii ni kaayyattanii yaaddan fakkeenyaaf gaafii sooressi jaarraa abbaa gadaa bara kam dhalate, baandiin afran qalloo bara kam dhaabbatte, waggaa meeqaffaa kabajataatti, waaldaan maccaaftuun lama bara kam bu'uureffame, akeekaaf kaayoon isaa maali, waaldaan shanan gibee bara kam dhaabbate, akeekaaf kaayoon isaa maali, akkasuma waaldaan siikoomandoo kanneen gaafiin kanuma jechaadha. Isuma kana remind goone wal barsiisuudha. Yeroo remind goonu kana maaltu dhufa rebuild ta'a jechaadha. Seenaan tokko deebi'ee recover akka ta'uuf carraa bana jechaadha. Kanaaf carraa banuun kun immoo waan guddaa waan taateef ammumarraa itti qophaa'aa isiniin jedha. Warroonni immoo kallattiilee adda addaatiin gaafii gaafachaa turtan yoo isinii deebisuu baadhe dhiifama naa godhaa isiniin jechuun barbaada. Hanqina yerooti biyya baqaa keessa jiran hundinuu jireenya dhuunfaa kennaa duuka fiiganna waan taateef akkasin of kolchaa isiniin jedha. Akkasuma immoo ijoolleen joornaalizimii xiqqoo isin nishaa kan falmata garee keessa nagalchinaan jechaa turtan namoota sadii akkas argeen jira. Hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa namni kaminuu waan yaaletti ni milkaayaa irra guddaan immoo viijina qabaachuudha irra guddaa mul'ata qabaachuudha. Namoonni guyyaa kaleessaa dhuftanii shaakalli jalqabdan ni jirtanii waan jalqabdan immoo galmaan ga'uudhaaf oksisin barbaachisaa haadhaan tana namuutu jechaadha. Tattaaffii gateen bakka hin geenye takka hin jiru jechaadha. Kanaaf maddi walaaboo of duratti ilmaan Oromoo kamiifuu balbalti banaadhaa isiniin jedha. Maddi walaaboo yoo laaltan viidiyoo kiyya jalatti deemtanii TikTok irratti, YouTube irratti wanti hojjetamaa ture viidiyoon nam tokkollee irra hin jiru. Viidiyoon dhuunfaa kiyyaallee hedduu irra hin jiru kan niwus yoo taate malee jecha. Viidiyoo Oromoo fi Oromiyaa rakkoo gammachuu hundumaa akkasuma mootu qeerroo Oromiyaa waan adda addaa jechaadha. Viidiyoolee kanniintu jira. Sagalee ilmaan Oromoo ta'uu isaa jala deemtanii yoo laaltanii jettanii viidiyoodhaan qabatamaan argitanii abbaan of faarsuurra hojiitti faarsa waan taateef kallattiidhaan viidiyoolee bara 2015 2016 hedduu isaa kaleessaaf erga gadhiisaan ture waan taateef dhaqxanii yoo laaltan itti gammaddanii akkasuma mootuu joornaalizimii shaakaluu barbaanna falmataa eeyyen koottaa shaakaluu dandeessanii anis isin caalaa beekee yoo hin taane yookaan mootu anis beekee osoo hin taane waan qabnu dandeettii qabnu walitti yoo finnee reakshinii dalanne waan ani beeku waan ati beektu walirraa baranne miidiyaa Oromoo bar utubuu dandeenya jechaadha. Kanaaf namoota taalantii qabu walaa utubnu isiniin jedha. Sagantaa kiyya lammaffaatti darbuudhaaf immootu warroonni hordofaa jirtan sagantaan kiyya lammaffaanii waa'ee dhaabbata Sohmar Relief Development Organization dargaggeessa gameessa Arfaat Abubakariin kan hoogganu jechaadha. Dhaabbanni kun yeroo ammaa kanatti keessaayyuu barattoota 10,000 warroota harka qaleeyyii ta'an barsiisuudhaaf jechaadha. Barataa tokkichaa qarshii 800 ilaa hanga 2,000 gaafachiisee jira jechaadha. Gaafata jechaadha biyya keenya sanitti yeroo ammaa kanatti. Kanaan wal qabatee rakkoo hawaasa keenyaa waan hubateef dhaabbanni kun yeroo ammaatti barataa Oromoo kana barumsarra gargaaruudhaaf kiyyeeffatee gabba jechaadha. Kanaan wal qabatee keessaayyuu namoonni hedduu waadaas fudhatanii turtanii warroonni waadaa fudhatan nu bira dhaabbadhaa akkamitti baankii erguu dandeenya kan jedhuuf madda walaabuu garee keessatti injooyyettaniiti yoo jettan kallattiidhaan akkaawunti nambarii isinii kaa'aa isliippii keessan dhawaatan argitanii isliippiin keessan galmee seenaa barattoota Oromoo humna barnoota ijaaruu keessatti qooda taphattaniin isliippiin keessan isinii kaa'ama jechaadha.
sleeping keessan achi keessatti isin kaawwama. Maaliif barbaachisa jenne galmi seenaati dhaloota barnoota irratti bobbaasuu keessatti armaan dura gargaarsi gurguddaan godhamee jira. Armaan dura seenaaleen gurguddaan Oromoo walii birmatee jira jechuudha. Kun immoo sagantaa kana viidiyoodhaan waraabnee dokumentii keessan edit godhamee kallattiidhaan madda walaabuu TikTok irrattis ta'ee Facebook irratti ni kaa'ama jechuudha. Maaliif seenaadha. Seenaa barnootaan Oromoo utubuu keessatti waan taateef barnootaan nama utubuun ammoo biyya utubuu waan taateef of ijaaruu waan taateef dargaggeessa mirga ofiitiif falmatu dhaabuu waan taateef dargaggeessa mirga ofii beekee kan namaallee kabaju ijaaruu waan taateef keessatti hirmaattan jechaadha. Kanaaf waan dandeettaniin akka bira nu dhaabbattan warroonni waadaa fudhattan immoo waadaa keessan akka baatan dhugaa isiniin jechuudhaaf kaleessa nama beelaa hedduu gargaaraa turtan. Ammas immootu barataan barnoota irraa ba'uun qabu jechuudhaan namoonni hedduun keessatti hirmaachaa turtanii warroonni keessa hirmaataa turtan dhugaa dubbachuudhaaf hedduun galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Warroonni keessaayyuu waadaa fudhattan waadaa keessan bayadhaa isiniin jedha. Sagantaan dhaabbata Soofmar Relief Development Organization guyyaadhaa guyyaatti ni darba. Warroonni nu gargaaruu barbaadan keessaan nu gargaara. Feetaan Arafaatiin dubbisuu dandeessan, feetu Jamaal Goodii dubbisuu dandeessan, feetan Madda Walaabuu dubbisuu dandeessan. Kan hundaayyuu kallattiidhaan yoo dubbistan dhimmi keessan yeruma san hojiirra isin oola waan taateef piliis haga dandeettanii dhaabbata kana cinaa dhaabbadhaa isin jedha. Galatooma ulfaadhaa. Wayyooma warri Madda Walaabuu kallattii adda addaatiin yaadannaa kennaa turtan, gorsaa turtan, jabaatuudhaan jechaa turtan hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa sagantaa biroo